Ashamar kafulee kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a waa'ee yookaan dhimma uummata keenyaa kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beedoo yeroo darbe adeemsa uummata xiinxaaleeyyiitiin namoonni 30 ta'an uumanii fi uummata qe'eerraa buqqa'ee jiru ilaalchisee odeeffannoo gabaabduu isiniif jira. Egaa akkuma yaadattan hagayya 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni xiinxaaleeyyii faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Gaalessaa jedhamu keessatti haleellaa uummata nagaa irratti raawwataniin namoonni 30 ta'an lubbuun dhabanii jiru. Namoota 30 ta'an kana keessas humnoonni nageenyaa mootummaa kan keessatti argaman ta'uu jiraattonni himaniiru. Walumaa gala uummanni yookaan immoo jiraattonni haadholiin daa'imman hedduun kan keessatti dhuman gara nama 20 olii ta'anii walumaa galatti lubbuun namoota darbee immoo namoota 30 ta'uu jiraattonnii fi miidiyaaleen adda addaa gabaasanii turuun isaanii ni yaadatama. Uummanni kun ganda Hoomaa Gaalessaa jedhamu keessatti jimlaan ajjeefame. Kanneen lubbuu lafan immoo ganda sanarraatii kan buqqifaman gara nama 6,000 ta'uu jedhan. Egaa uummanni kun guyyaa sanaaleen lafatti raawwatameen kanneen lubbuu isaanii baafatan ganda biraatti baqachuudhaan ganda Gaareeroo jedhamu keessatti mana barumsaa keessa buufatanii jiru jedhan yeroo ammaa kana waan nyaataa uffata adda addaa dabalatee wantoota bu'uuraa dhala namaatiif barbaachisu dhabanii uummanni gara 6,000 ta'an kun buqqaanii qe'eerraa ganda kana keessa qubatanii jiran immoo rakkoo ulfaataa keessa jiru jedhan. Uummanni kun akkuma beektan armaan dura naannoo Oromiyaa bakkoota biraarraatii godina biraarraatii sababa adda addaatiin naannoo sana dhaqanii kanneen qubatanii jireenya idilee isaanii naannoo sanatti yookaan achitti baranii achitti gaggeeffataa jiran ta'uu jiraattonni naannoo sanaa himaa jiru. Egaa uummanni kun uummanni qe'eerraa buqqa'e gara 6,000 ta'u kun amma ganda biraatti mana barumsaa keessa qubatee maatii isaa yookaan daa'imman isaa waan nyaachisu waan itti kennu dhabee haala ulfaataa fi yaaddessaa keessa jiru. Akkuma isinuu argitan yookaan immoo akkuma hubattan viidiyoowwan adda addaa karaa fuula miidiyaa hawaasaatiin qoodamaa jiruu fi akkuma asirratti illee argitan kana haadholiin boo'anii mimmaan isaanii harcaasanii daa'immaniif waan kenninu dhabnee ijoolleen nu harkatti dhumuu fi jedhanii hawaasaan waatan waanuma argamudha. Haalli kun egaa hedduu nama jibbisiisaa yookaan immoo hedduu nama yaaddessaa. Uummanni keenya qe'eerratti hojjetatee jiraatu yookaan immoo qe'eerratti jireenya ga'aa jiraatu ijoollee isaa jiraachifatu barsiifatu qonna isaa geggeeffatu har'a guyyoota muraasa keessatti garaagarummaa guyyaa 1-2 yookaan torbanoota muraasaa keessatti rakkina hagana ga'uuf saaxilamee harka namaa ilaalaa jiraachuun isaa waan hedduu nama gaddisiisudha. Egaa qaamonni dhimmi ilaallatu hundumtuu kan nama gargaaruu danda'u hundumtuu waan gargaaruu danda'uun uummata kana bira dhaabbatee guyyaa hamtuu kana yookaan guyyaa ulfaattuu kana lubbuu isaa baraaree baratti akka ceesisu waamicha gochuu barbaanna. Uummanni kun qabeenya qaburraa qe'ee qaburraa mana ho'aa qaburraa buqqa'ee amma dirree keessaa qubatee rakkoo ulfaataa keessummeessaa jira. Akkuma isinuu beektan yeroon kun naannoo sanatti yeroo gannaati, waqtii gannaati. Ganni yookaan birraan bari'u ga'ullee roobni hin dhaabbanne, rooba ulfaataatu deemsifamaa jira. Rooba kana keessa sharaa adda addaa buufachuu yookaan immoo achuma keessa ciisuu irratti argamu. Haalli kun immoo haadholii dabalatee daa'immaniif maanguddootaaf mijataa miti, hedduu ulfaataadha. Dandamachuu hin danda'an. Humna hin qaban akka dargaggootaatti haala ulfaataa beela ulfaataa dabarsuu qorra ulfaataa dabarsuu aduu ulfaataa dabarsuu hin danda'an. Kanaafuu uummanni keenya kun dirmannaa barbaada. Nuti warri dandeenyu waan dandeenyuun immoo dirmannaa haa taasifnuuf. Uummanni qe'eerraatii amma ganda tokko keessaa jechuun ganda Hoomaa Gaalessaa jedhamu keessaa buqqa'ee ganda Gaareeroo mana barumsaa keessaa qubatee jiru kun baay'inaan gara 6,000 olii ta'aa jedhame. Namoonni naannoo sana jiran aga danda'an
deeggarsoota xixiqqoo taasisaniif illee uummata kana guutummaatti deeggarsa gaarii gochuu fi yookaan immoo deeggarsa gahaadha jedhamu godhanii fi tasgabbeessuu hin dandeenya. Kanaafuu uummanni agas ga'u kun dirmannaa uummata bal'aa barbaada. Dhalattoota naannoo sanaa dabalatee kanneen biraallee namoota gargaaruu kanneen dandeessan, namoota waan dandeessaniin kan gargaaruu dandeessan, haadholii akkasitti mimmaan buusaa jiran, daa'imman akkasittiin dhumaa jiran, beelaan rakkataa jiran kana bira dhaabbannee waan dandeenyuun haa deeggarruun waamicha keenya gabaabaati. Humnoonni finxaaleeyyii kun yeroo adda addaatti walitti fufinsaan naannoo sana keessatti haleellaa adda addaa raawwachuun ajjechaa suukkanneessaa, saamicha, wantoota adda addaa uummata keenya irratti yeroo dheeraaf waggoota dheeraadhaaf raawwachaa jiru. Ammallee gochi kun hin dhaabbanne, itti fufee jira, jabaatee itti fufeera. Uummanni saamamaa, ajjeefamaa, jumlaatiin akka malee itti dhumaa jira. Gochi kun gocha baay'ee jibbisiisaa fi dhala namaatiif hin malle ture. Haa ta'u malee nageenya uummata keenyaa tiksuun hin danda'amu. Uummanni keenya kan lubbuun jiru beela hamaaf saaxilamee haala ulfaataa keessa jira. Uummanni keenya karaa nagaanis haa ta'u karaa beelaatiin, dhugaatiin, nyaataatiin dirmannaa uummata bal'aa barbaada. Kanaafuu waan dandeenyuun uummata keenya biraa dhaabbannuun isiniin jechuu barbaada.